السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجارة أمتوتا وبلينتية كم جرتم في السنين سومانية كم جديدة كسمامو بلينتية تنسبا في السنين نجار أجرتني أركفوني الشمان سنين جنة أنا قلت الحمد لله رب العالمين حرفتوني أحمد روتي فيون دك سنو بجنا جراتني بجنا جهان ساعتي كان ربين سنين جحي ميتشو ميديا جامع ورنا بيني في يوتيوب بلا سكينة سبسكرايب لايك شير gochuun dagatina isinin jira jabeessuun dagatina isin jira inshallah balayantii muslimaa arra waan ji'a ramadaana ji'a ulfaataa kana wal qabatu keessatti nu barbaachisu wala man qabadee isin dhufee jira obsaan hanga dhumaatti dhageeffadhaatii hordofaa irraa waa barattu jedhee yaada yoo xiqqaate inshallah dafee isinitti agarsiisa obsaanii nafaana bu'aan isinin jira haye ani appi kana gadi buufadheen jira linkii isaa wanni jala isinii kenna viidiyoo jala isinii kenna soomanaa fi zakaa barumsa ramadaanaa jira ana waan gabbuuseeru oppi jedheetu maanan seenaa jechuudha yeroon qabnu waan ta'eef hiika soomanaa ja'a jalqaba irratti jechuudha hiika soomanaa ja'a jechuudha afaan arabaatiin barraa'ee jira jechuudha gubbaa kanatti kan afaan arabaa dhiisneetu maanii maaliif akka walii galuuf jechuudha yookaan dubbisuu nan danda'a ta'a hundumaafuu hiikaan soomanaa akka shari'aatti guyyaa guutuu farajiin bahuurra kaasee fajriin bahuurra kaasee hanga aduun seentutti waan soomana fururraa nyaata dhugaatii qunnamtii saalaa irraa of qabuudha ibaadaa rabbitti niyyatanii jira hiikaa isaati jechuudha baay'eedha inni waa baay'ee of keessaa qaba keessuma keessaan isinitti mul'isa jechuudha maalummaa soomanaa jira deemtanii dubbisachuu dandeessan jechuudha duraa bu'uun jalqabuun akkami jira yeroo soomanaa fi niyyaa ani keessuma keessaan isinitti wana jedha malee naqqabsiisu niyyaa godhuun sharxii soomanaa irraa niyyaa baafachuun dirqama niyyaa namni tokko ni soomana jedhee niyyachuun dirqama jechuudha inni amaala binniyyaa wanti hundi hojjetan hundinuyyuu niyyaa irraa ta'uu qaba jechuudha kana waan ta'eef innal amaal binniyyaa inni jedhamu suni wanti hojjetan hundinuu yoo niyyaan hin jiraatin rakkoodha kanaaf soomanallee ni soomna jedhanii niyyachuun dirqama halkan irraa jechuudha halkan irraa niyyatanii ni soomna boru ni soomna jedhanii niyyachuudha jechuudha illee asumaan baradha malee hin beeku niyyaa godhuun sharxii soomanaa irraa yeroo halkan irraa taate keessatti soomana firdii niyyachuu barbaachisaadha osoo waa xiqqoo fajrii dura taatellee hadiisatti nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka jedhan namni sooman halkan keessa niyyaa godhee hin bulfatin sooman isaa hin jiru jedhama rabbiin nu alaafisu inshallah qajeelfama nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam jira kanan isin jira qajeelfama nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramadaana keessa qajeelfama isaan baasanis jiru jibriil halkan ramadaanaa hundaa'u nabi irratti dhufeeti quraana wajjin qara'uun nabiin hogguu jibriil itti dhufee qilleensa bubbisurra qilleensa bubbisurra keeriitti daddafaa jedhanii nagaaf rammanni rabbii isaan irraa jiraatu kana jaa irra deemtanii dubbifachuu dandeessan jechuudha waa baay'ee qaba irra deemaatii dubbifadha khayrii soddoma ramadaanaa jaa walaloo soomanaa jaa seera ittifaakaa jedha jechuun salaata ittifaakaa jechuudha seera zakaa fi fixrii jedha baay'ee waan nu barbaachisuudha zakaa fi fixrii naamusa heeraa isii zakaa fixrii jechuun sadaqaa yeroo soomana ramadaanaa xumuruun dhuma irratti kennamtu jechuudha faayidaan isii dogongoraa fi badii irraa soomana nama qulqulleessiti yaa maashaallah baay'ee namatti tola haye
waa'ee zakaa bal'inaan asitti argattu. Waa'ee zakaa bal'inaan jira asitti ni dubbifattu jechuudha. Waan isin hin galle waan hin beekne hedduu irraa barattu. Afaan lachuun jira, afaan arabaa fi afaan oromootiin illee jechuudha. Barnoota iidaa jedha. Iidaaf illee nu barbaachisa waan ta'eef akkaataa iidaa, seera iidaa sila kana ta'eef waa baay'ee as keessaa qaba jechuudha. Aappiin kun akkana isin jira gadi buufadhaa. Aappiin illee kan nama keenyaatti, kan ustaazota keenyatti dadhabanii gadi buusanii waan ta'eef nu hojjetanii asirratti tola nuuf dhiisanii waan ta'eef gadi buufadhaati itti fayyadamaa, irraa baradhaa, nuti irraa barannuudhaaf waan ta'eef kanan isin jira. Ani keessuma keessaan isin agarsiise malee inni waa baay'ee qaba. Isin ammoo itti gadi buufattanii irraa barachuu dandeessan isin jira. Sheerii laayikii godhaa viidiyoo illee akkasuma immoo aappii kanallee liinkii isaa yookiin ammoo viidiyoo dhuma kana liinkii isaa waliif sheer godhaa. Kan baranne kan beekne haa barattuun isin jira. Yeroo keessa jiru yeroo ramadaanaati, yeroo barbaachistuudha. Wanti as keessa jiru hundinuu kaji'a kanaaf nu barbaachisu jechuudha. Kan baranne haa baratu. Kanan isin jira namarraa fayyadamu rabbi nama taasisu. Haye gamanman gara aappiitti aanutti hin dabarra inshaallah. Kana asumatti xumurra. Haye obboleeyyan tiyya amma gara aappii isa lammataatti dabarannee jirra. Aappiin lammataa du'aayii ramadaana keessaa baatii ramadaana 30 keessa du'aayii godhachuu qabnu jechuudha. Ka jalqabaa kanarratti dhoofna du'aayii ramadaana dabarsii bakka irra dhoofne akkasitti baafanna jechuudha. Akkasitti akkuu baafanne afaan arabaan jira, afaan oromootiin illee jira jechuudha. Akkasuma ni dabarsina akkuma dubbifannee fidneeni dabarfataa deemna jechuudha. Warri arabii beektan arabiidhaan dubbisuu dandeessanii, warri arabiin beekne immoo afaan oromootiin jira jechuudha. Afaan oromootiin kan barraa'e hiika isaa sun taane isuma afaan arabaatiin dubbifamu santu afaan oromootiin barraa'ee jira jechuudha. Xiqqoo isin dhibuu danda'a isin jira. Hundaafuu qubee afaan oromoo barraa'ee waan ta'eef dubbifachuu ni dandeessu jechuudha. Kun hundinuyyuu isaa kurnaffaa keessa jiru jechuudha. Kurnaffaa keessa fuulota jiru isinitti agarsiisaan jira. Irrumaatti tuqaan jira. Asitti immoo 10 irraa hanga 20tti ammas lammatarra kan jiru jechuudha. اللهم حبب إلي فيه لساني في إحساني جدا دبفدا سيني عندهم قردان دا بكم باي بريدان أنا تجول جرا anga itti buufadheetu gadi buufadhe jedhe tureen jira. Garuu isin biraan gahu waan ofii arge isinii qooduudhaaf kiyya dhiifaman isin jira. Bareedaadha baay'ee aanatti tolee jira. Itti fayyadamaa gadi buusaa. Ustaazota illee jabeessaa isaan tola nuuf gadhiisanii nuti ammoo itti fayyadamuu dadhabna miti. Kanaafi gabuufadhaa sheeris walii godhaan isin jira. Aappii baay'ee bareedaadha, baay'ee nu barbaachisa. Kanaafi gadi buufadhaan itti fayyadamaa, baay'ee waan nama barbaachisuudha. isin jira obboleeyyan tiyya. Rabbiin nama ramadaana kanarraa milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. Kana fakkaataa irra deemaatii isin gadi buufadhaa ilaalaa itti fayyadama, namarraa fayyadamu nu haa taasisu. Asumarratti obboleeyyan akiraa zakaa warroonni biyya arabaa jirtanii yookiin ammoo maatii keessan bira hin jirre iddoodhuma jirtanii
akkuma walitti dhiyaatanii zakaa baastan kana jechuudha. As keessa barnoota baay'ee jira. Seera isaa akkaataa itti baasan waa hundatu jira jechuudha yoo ilaaltanii jettanii. Akkasuma immoo yeroo ammaa kana alhamdulillah barnoonni bashbashii mana keessatti na baradhaa jedhaa seenaa jira waan ta'eef alhamdulillah ustaazonni teenya rabbi umurii isaanii dheeressu waa'ee zakaatii fi waa'ee zakaa fitrii kanarraa hedduu dubbataa jiran jechuudha. Kanaaf ani wanti isinii dhaamu barbaadu akkuma walitti dhiyaatanii qarshii walitti buustanii haala yeroo ammaa biyya keenya keessa jiru hongee fi beelaa uummanni keenya dhumataa jiran waan ta'eef akkuma wal bira jirtaniin qarshii keessa walitti buustanii hamma abbaa tokko irraa gahee abbaa tokko hamma gahusan qarshii walitti buustanii hundi keessanuu warri biyya namaa jirtanii maatii keessa ummata keenya ummata Oromoo maatii Oromoo warra beelaan dhumataa jiru kana osoo midhaan bittanii gammachistanii Ramadaana kana keessa jechuudha osoo gammachistanii guyyaa iidaa san osoo gammachistanii hedduu waan barbaachisaadha. Waan kana irratti yaada warri isinii mijaatu jechuudha. Maaliif jennaan uummanni keenya hedduu rakkoo keessa jira jechuudha. Rabbi rakkoo kana nurraa furu. Haala kanaan yoo wal gargaarre rabbiinis nurraa jaalata waan ta'eef kanaaf waan kana irratti yaada warri isinii mijatuun isiniin jaa. Akkasuma immoo zakaatal fitrii ofirraa baasuun dirqamaadha namni sooma oolu tokko jechuu. Kanaan isiniin jedhaa warri biyya anamaa teettanii zakaa fitrii biyyatti nurraa baasaa yookiin mallaqa ergitanii jettanii walii sassaabdanii waan tokko gurmuudhaan garee tokkoon osoo gootanii uummata keenya beela irraa baraartanii isiniin jaa. Walumaa galatti odoo isinitti dheeressee nagaa keessanaaf jiraadhaa. Inshallah hordoftoonni Ahmed Oro TV inshallah wal arginaa deebinee yookiin karaa laayivii yookiin karaa viidiyoo biraatti wal arguu dandeenya inshallah biiznillaahi ta'ala. Nagaa keessanaaf jiraadhaa. Soomanni soomana barakaa kan milkii kan gabbinaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan quufaa rabbiin nuuf haa godhu. Rabbiin nagaa akka nu qabsiise nagaan nu hiisisee warra irraa milkaa'ullee rabbiin nu haa taasisu. Warra baabura irraa yaanseenu rabbiin nu haa taasisu. Soomana kanarraa nama milkaa'u nu haa godhu. Isiniin jedhaa an asumaan nagaan isinitti dhaamadhaa. Hanga maka isin wajjin turte michuu miidiyaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.